baanii turanii namni kudha lama ba'ee nama kudha sadaffaa irratti nan baaratti namni kudha tokko ba'ee kudha lammaffaa irratti nan baaratti seenee beektaan binzeeliin doonii natti garagalee binzeeliin kun humnaa ol na gubee obsana fixachiisee silaas du'aan jira odeetuma nan saanxaa kiyyaaf bilbila kiyya ofumatti dhadheetiin baarumatti taale beektaa. Gaafa kana daakee kalas akka daqiiqaa 10 olii yoo xiqqaate akka daqiiqaa 20 olii ergin daakee ka'een xiqqoo miilli kiyya lafa qaqqabee miilli koo gaafa lafa qaqqabu bakka abdiidhuma horadheetiin amma ijoollee dudduuba kootti jiranu yeroo baariin liqimsu usaa yeroo wal ba'e immoo ijoollee waama itti seenaanii baatuun jedha beektaa ijoolleen bakka itti seenuu sodaattee namni illee doonii sana keessatti duddu'eeraa dubartoonni utuma achi keessa jiru du'anii beektaa. Bakka ijoolleen kanumaan sammuun isaanii xiqqoon tinaa ta'ee weeraree doonii dhumarraa iyyaa jiru dooniin utuunan keessa yeroo tokko galabbatamee lammaffaa gaafa inni galabbatamuuf jedhu waan ofii kiyyaafanu taale binteellis of sana fixachiisee laakiin gaafan dhufee bahu ijoollee Arsii nama 10 fi Jimmaa nama 4 waliin ba'ee bakka walumaa gala nama 14 yeroo sanatti lubbuudhaan baanee hanga sa'aatii 2tti nyaatamne sa'a 4tti baane beektaa sa'a 10 kan sa'a 4 jechuudha fajiriidhaa ga'uu ka'e jechuudha. Gaafa nan ba'ee intinaa jedhu sagaleen ijoollee inuma jira bahara kana keessallee danaazaan baay'eetu jira beektaa. Kalas namni kana sana itti olii beekuu hin dandeessu hunduu lubbuudha bakka akkasitti rabbiin nu baasee siin jechuudha. Ijoollee Arsii immoo kan waliin baane hanga Adaamaa waliin deemnee Adaamaatti na biraa bu'anii abdii jennaan mucaa rasaasni cinaacharraa rukutee fayyaa qabaa dhufee Adaamaatti bu'eera. Abdulqaadir jennaan akkana mucaa Arsiiti. Musliim jennaan mucaa Arsii lixaatii innillee fayyaadhaan ba'e. Sheekni tokkollee kayyamanii irraa darasaa wayii kan dhufee jedhee innillee nyaatame akkasuma ba'ee dhufee innis sila Finfinneetti na biraa bu'ee Qaallittiitti. Kuuwwan immoo kanan nyaatameera jedhee shakku mucaa Arsii wayiitu jira ture poolisii Oromiyaa ture mucaan suni iqaama baafachuudhaaf Saawudiirraa ka'ee dhufaa jira maqaa isaallee addan baasne. Mucaan suna san jiraachan jira jedhee hin dubbanne maaliif inshaallah ijoolleen yeroo sana lubbuudhaan baanii Qayyi Masqaliin fuudhee bor Finfinneetti na bira inuma dhufu. Janaazaa jedhi Qayyi Masqalii keessatti arganii jedhan kan Arsiis kan Jimmaas ta'e ijoollee jirtu hundasii adda baaseen sitti magaruu irra hedduun kan dhumate Oromoo caala Tigireewota kanaa fi waan akkasii dhume beektaa. Inshaallah adda baasee ijoolleen keessa yoo keessa jiraates maatiidhaan sabbaraa jechuun waan tokko waan ta'eef isiin maashaallah bor. La ilaha illallah yaa Abubakar rabbi lubbuu kee hambise. Isin adanii yaabbattanii? Adanii yaabbannee ijaan. Sila dooniin maal taate shifeeraatu dadhabe moo in tabalaashaati? Maal sitti fakkaate dooniin kun gaafa adanirraa kaanee jennu sa'aatii 8 deemne yaaddeettaa baara Jibuutii kan namni sa'aatii 2 sa'aatii 3 sa'aatii 4tti kan namni bahu sa'aatii 8 karaa imallee beektaa? Kan halkan sa'a 7dhaaf daqiiqaa 23 itti doonii yaabbannee jenne sa'a itiniinitti dhufnee daarii baane beektaa? Gaafa dhufnee daariitti as baanee jennu maal godhan sitti fakkaate mucaan ijoollee wayitiin bu'aa laalaa jenneen beektaa miizaana kanan eegaa jira walakkeessa taa'ee beektaa doonii kana jechuudha. Dooniin gaafa lafa qabu doonii lafa qabeeraa bu'aa laalaa innee ijoolleen bu'anii gaafa ilaalan bishaan gurmuu nama ga'a beektaa gateettii kana jechuudha. Ijoolleen lakkii kunii beeki ammas immoo fillafiitiin keenya saaraadha. Saaraaf baara immoo halkan addan beektu sii galee hurriidha waan ta'eef lamman saatu jechuudha. Baaruma sitti fakkaata yeroo laaltu sii galaa. Ijoollee yeroo buutee laaltu bishaan gateettiidha lakkii baara walakkaatti nu buusaa jira namichi hin buunu jedhee ijoolleen zahamaa godhee iyye beektaa. Kana gidduudhaan Affaariin baaraa hiliin dhufanii doonii kana qabani sii galaa. Nuyin hin bu'inaa nuun jedhanii akka nama nuu yaadeetti doonii finyoo lafa buusee lafa keessatti hidhee jiru finyoo sana haada sana kutanii jechuudha. Qayyi Masqaliin Affaarii moo? Affaariin kan intinaan suni ka warri baara hiliin kun jechuudha warri kan mootummaa kun warra daldala seeraan alaa kana hojjetu warri barbaadan kuni akka nama nuuf yaadeetti doonii lafatti hidhame kana finyoo isaa kutanii mataa doonii ofiitiif doonii keenyaa sana walitti qabanii deemu beektaa. Nuyiif yaadan jennee yaanna beektaa sammuu keenya keessa lakkaa jarri doonii achi nuun cunqursanii dooniin immoo amalasii keessaa
gaafa hidhaatti hiikamte baara keessa achi deemti malee asin baatu beeki. Hayyee. Dooniin kun baara keessa achi deemte beektaa lakkaa gaafa nan yaadu dooniin kun jallateeraa jarri kun doonii kana gannuun dhiisaniiru sii galaa. Hayyee. Dooniin baara keessa achi kutteen jettuuree tagalbatamte gaafa yeroo tokko garagaltu baara kana keessa gad deebinee godhadhanne yeroo deebinu bakka sammuun keenya tuqame beektaa. Shifeertichoo maal ta'e kaa'oof motoraan kaasu? Matoora maal kaasaree matoorri fayyaansaa galabbaxame yoo matoorri bishaan keessatti maaltu sii qaalamu. Eega jarri haada lafatti hidhame san kutte achi bishaan kee deemee booda dooniin kufte jechuudha. Dooniin kufte khalaas. Jarri yoo isin biran jiru warri jarri sun. Jarri sun gaafuma baara keessatti nu fageessan ofii isaaniitii doonii isaaniitii gannu dhiisanii ofiin irraa deebi'anii beektaa akka waan dadhabaniitti. Hayyee. Kalas keenya dooniin baara keessa kuttee kalas baarii namarra garagalee jechuudha. Laa ilaaha illallah. Ijoolleen shamaraa hoo jirti? Ijoolleen shamaraa ijoollee Oromoo gara Booranaa kana jiru beektaa. Hayyee. Booranaa warra daangaa bulluu kanarraa wal quunnaman kanatu jiru. Hayyee. Ijoollee sana keessaa yoo xiqqaate ijoolleen sun nama 5 wayii taati nama tokko qofa qayyii masqaliitti argamte jedhanii amma yoonaatti. Hayyee. Lammiin Tigree tokko immoo kanaadha ilmoo ji'a 3 qabdu tokko immoo isiinis mucaansiis du'aa jiraatu baargama na argamee jedhan. Subhaanallah. Hayyee. Sitti rabbii lubbuu keenya hambisee alhamdulillah alaa kulli haal warra du'anillee rabbi hadhiisu wannan quba qabu hanga ammaatti kanaasiin jechuudha. Laa ilaaha illallah. Amma eessa jirta ati? Booleen jiraan amma Finfinnee. Mootummaa isin fide? Irratti mootummaan nu Finfinnee yeroodhuma sana yeroon baara keessaa bahu ijoolleewwan arsii kanaa wajjiniin bakka silaa saahiba beektaa gamatti. Hayyee. Abdii baharaa daarii qabannee ijoolleen jajjabni kun jirti baarii kana daarii qabannee osoo deemnu sana booda saaraa kana keessaa xiqqoo achi baanee baara kana keessaas immoo achi qaxxaamurree makiinaa wayii dhufee qarshii 50 riyaala Saawudii walirraa kaffallee hayyuu dhufne beektaa. Hayyee. Hayyuurraa amma mushwaara qabadheen daangaa antina Jibuutii kana keessaa gaafa baanee jennu kalaas daangaa Itoophiyaa seenne sanarraa salaan baasii qabadhee tanarra dhufee Adaamaa seenne.